qabeenya uumamaa fi ashaaraa magariisa. Qabeenya uumamaa jechuun lafa irra jiraannuu fi wantoota lafa irra jiran hunda kan hammatudha. Fakkeenyaaf isaan akka qilleensaa, biyyee, bosona, bishaan, laggeen, haroowwanii fi albuudota isaan jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'an hunda. Bosonaa fi bineensonni bosonaa qabeenya uumamaa fi faaya biyyaati. Bosonni faayidaalee garagaraas kan qabani. Faayidaalee isaan qaban keessaa isaan ijoon kan akka hidhata hariiroo qunnamtii biqilootaa fi beeyladootaa, madaala uumamaa eeguun daggala ta'uu, madda galii uumuu bira darbee burqaa diinagdee nyaata bineensotaa fi beeyladootatii fi ilma namaati. Margaa fi mukkeen hiddaa fi dameen wal xaxanii meeran nyaata, bishaan, aduu, ho'aa fi mana jireenya isaaniiti bakka jiraatan. Beeyladootaa fi bineensonni biqiloota nyaachuun ilmi namaas isaan nyaatee jiraata. Bosonni faayidaan isaa inni guddaan biyyeen bishaanii fi qilleensaan akka hin dhiqabne ittisuudha. Burqaalee bishaanii gabbisuu fi faalama qilleensaa hir'isuudha. Faayidaan bosonaa waa kana qofaa miti, isaan hafaniis hedduudha. Waan hangana faayidaa qaban kana mancaasuudhaan rakkoolee mudatan baay'eedha. Kanaaf mancaa'insa bosonaatii fi wantoota sababa ta'anii fi mancaa'insi bosonaa dhiibbaa maalii akka fidu beekuun dirqama ta'a. Jijjiiramni haala qilleensaa yaaddoo sodaa addunyaa tanaa kan ta'uu danda'e yeroon isaatis bubbulee jira. Biyyoota saffisaan gammoojjawaa deemaa jiranii fi gammoojjawaan carraan hongeedhaan miidhamuu isaan qabanis bal'aadha. Akka fakkeenyaatti ummata ardii Eeshiyaa naannoo Paasifikii fi gammoojjii Saaraa gadii fi naannoo Meeditiraaniyaanii jiraatan namoota miiliyoonotaan lakkaawwamuutu hongeedhaan hubama. Rakkoo kana furuudhaaf falli waaraan jirus bosona bakka deebisuu, isa hafe kunuunsuu fi sirnaan itti fayyadamuu qofa. Miidhaa gammoojjummaan fidduu yoo hin beekne bosona kunuunsuun ni ulfaata. Sadarkaa biyya keenyaattis ta'ee sadarkaa bulchiinsa dirree dhawaatti miidhaa dhiqama biyyoo fi manca'uu bosonaatiin dhaqqaban yeroo haafnu balaan galaanaa dirree dhawaa godaannisa yoomuu hin banne ta'ee hafee jira. Gasanii as balaan akkasii deebi'ee nillee mudachuu baatu darbee roobuma roobuu yaaddoon uummataa kan jirudha. Hojiilee yaaddoo kana hambisuu fi biyyee gabbattuu gosa oomishaa hunda baaftu tan callaa gaarii kennuu dandeessu, biyya magariisa uffatte tan dhaloonni magariisarraa fayyadamoo ta'uu danda'u deebisuuf hojiileen misoomaa duula ashaaraan magariisaatiin erga jalqabees bubbulee jira. Waggoota afuris lakkoofsisee jira. Hojiilee waggaa afran dabran keessa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin eegalaman kan biyya teenya irra taree biyya ollaa teenyaa Jabuutiillee dhaqqabe. Dookumantarii hojiilee ashaaraa magariisaa, bu'aa oomisha qamadii, jallisii masnoo fi sagantaa maddii qooddachuu misooma biyyaatiin sadarkaa bulchiinsa dirree dhawaatti hojiilee hojjetamaa jiranii fi bu'aalee qabatamaa lafarra jiran kan isin daawwachiifnu ta'a. Hanga dhuma dookumantarichaatti turtii bareedaan waliin godhaa jechaati. Hojii duula ashaaraa magariisaatiin hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa erga eegalee waggaa afuris lakkoofsisee jira. Ashaaraa magariisaa fi kunuunsa biqiltuu akka biyya keenyaatti hojiin ashaaraa magariisaa tokko ji'ee kan jalqabe ji'a adoolessaa bara 2010 kan yeroo ta'u karoorri ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa tokkotti biqiloota miiliyoona 200 dhaabuu ture. Kunis Hindiin guyyaa tokkotti biqiloota miiliyoona 100 dhaabuun galmee addunyaa qabattee turte cabsuudha ture. Yaanni kunis fudhatama argatee lammiileen hedduun bakkee garaagaraatii biqiltuu dhaabuu fi gasoo fi akaafaa ba'atee mul'achuu kan eegale. Erga sanii bara baraan biqiltuun biiliyoonni 6 dhaabamuun itti fufe. Waggaa 4 keessatti kan biqiltuun biiliyoonni 25 dhaabamees ture. Kunis dhaadannoo mata duree Itoophiyaa hawwifnu jedhuun jijjiirama haala qilleensaa ittisuu fi sanyii haaree facaasuu boru firiin akka argamtuu fi dhalootattis akka darbu godhuuf ture. Muummeen ministeeraa sosochii ashaaraa magariisa jijjiirama qabeenya qilleensaa dhaabuu akkasumas bishaanii fi faalama qilleensaa
qilleensaa hir'isuuf gahee keenya bahachaa jirra jedhuun ture. Naannawa gammoojjii hammi roobaa waggaan argatan akka dabalu godhuu akkasumas balaa lolaa fi sigaachuu lafaa hir'isuuf jabaannee biyyattii magariisa uwwisuu qabna kan jedhu ture. Sagantaa kanaanis waggaan namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachuu bira darbee buufataalee biqiltuu biyyattiitti bal'inaan hundeeffamanitti lammiileen 183 oliif carraan hojii dhaabbii fi yeroo kan uumamedha. Waggoottan afranitti waliigala biqiltuuwwan bosonaa fi firiin nyaadhaman biliyoonii 25 ol kan dhaabamanidha. Bakka muummeen ministeeraa Ifedirii Dr. Abiyyi Ahmadii fi itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon, ministeeronnii fi kaabineewwan bulchiinsa magaalota, pirezidaantoonni naannolee fi atileetonni akkasumas keessummoonni biroo jiddugala biqiltuuwwaniitti qaamaan argamanitti. Kamete harme ona hada gufa manu posi tumake jaina tesi polajira ini mere kutinjite ini mere kutangate jiddugalli biqiltuu gullallee agarsiiftuu guddaadha. Darara lagaa ililirare mukeen wabirra dhaabbatu jarree midhaan gosayuun mugudaa garraa ashitaa waadii fandishaa muuyira soora lubbuutti leellisa qalbii goosuma waartuu. Ani itti gaafatamaa jira qonnaa bishaan albuudaa fi enerjii bulchiinsa Dirree Dhawaati. Hojii misoomaati kan hojjennu akka waliigalatti jijjiirama akka biyyaatti dhufee hojii wal qabatee bulchiinsa Dirree Dhawaattis hojiin qonnaa, hojiin jallisii, hojiin keessattuu akka biyyaatti xiyyeeffannaan guddaan kan namni hojjetamaa ture hojii ashaaraa magariisaa akkasumatti hojiin gabataa misoomaa kan qindeessuudhaan hojii bal'aa hojjechaa jira akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti jechuudha. Akka biyya keenyaatti dawoo bineensotaa faaya miidhaginaa badan hojiin deebisanii uffisuu Dirreen Dhawaatis qaama sochii kanaa keessaa takka turte. Sochiin ashaaraa magariisaa bulchiinsa magaalaa irraa eegalee hanga araddoota 38 baadiyyaa keessattis gabbuus danda'ee jira. Gadis bu'uunis hojiin barnoota hubannoo hawaasaa cimsuu bal'aanis hawaasaaf laatamee ture. Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hojiin dhaabbii biqiltuu duula ashaaraa magariisaa fi kunuunsa biqiltuun hojiileen ashaaraa magariisaa sadarkaa bulchiinsa Dirree Dhawaatti bara jalqabaa irraa eegalee waliigala gara biqiltuu miiliyoona 5.3 araddoota magaalaa fi baadiyyaatti kan dhaabaman ta'uu. Rabaraan fooyyessaa dhufnee turre fakkeenyaaf bara duraa yeroo jalqabnu 800 karoorfanne 800 san keessaa 790 dhaabne jechuudha. Amma itti aanu miliyoona takka karoorfanne almost miliyoona tokkichaa 195 dhaabne turre. Baratti aanu miliyoona takkaa fi tuqaa 5 karoorfanne turre. Sunis 190 fi 8 larraawwanne ture jechuudha. Bara afuraffaa bara dabre kana miliyoona 2 karoorfanne miliyoona 2 kana keessa miliyoona takkaa fi tuqaa 8 bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti kan dhaabu. Jamaal maal adaniin jaama jiraata ganda gudoora araddaa adaadaati. San taatee dalagaan tun dhuftee arma gad dhaabbattee dalaynee akaakiltii adda addaatu nu dhaabamtee itti hojjechee maabaraan ijaaramne itti hojjennee kaantiibaan keenya dhufee nu ilaaluudhaaf gammachuu guddoo dhagaame. Duuba mukni kun muka adda addaa haphil, disxaa, saytuuna, mandariina mukkeen adda addaa kana kana. Mukkeen kun kan yeroo baatii sadii keessa dhaluu jira, kan amata eeguu jira, kan bultii gabaabsaa dhaluu jira beekte. Moo kana jalaa kaafnee tajaajila jirraa beekte. Ashaaraan magariisni jechuun akkuma beekamutu akkuma biyyattiitu eega gabbii irraa jalqabnee jechuudha hanga ammaatti. Araddaa keenya keessatti ashaaraan magariisni gaarreen baay'ee qabna. Gaarreen hedduu kunuunsaa jirra. Keessaafuu bara 2014 irraa kaanee akkuma ilaaltee gartuu kanatti hojiin hojjetamaa jiru kan duriin adda. Maqaan kiyya Jamaal Ahmedin jedhama. Araddaa Adaadaa ganda gudoora amma muduraa dhaabamee jira.
kuduraas silaa dhaabbachuu ni feena fuulduraaf. Bishaan birkaan silaa giseen nu irra dhaabame. Birkaan kun silaa giseen nu dhume osoo aduu ammajjiin tun hin ta'in duratti osoo birkaan kun nu dhume ifan amma waqtii amma jiru tanatti muduraa irratti eegaluufi. Kanaafuu birkaan kun nurraa turuunis irrina fiddee jirti. Muummichi keenya ministeera irra guddatee wanta naa duraanis wanni gabrummaa nuffite. Uummanni kana wanni kana nu qiceeti asii wanni gabrummaa guddoo nurra feete. Waan kana laalee beelee jalaa yoo qamadii tana oomishne eeggattummaa fi kadhamtummaa jalaa ni baana waan jiruuf muummichi keenya gubbaa gadhee gale. Humni 200 naannoo ollaalee keenya sakhani dhaabamu jechuudha. Kana keessaa humni 40 Jabuutii fi kan naannoo Harargee bahaa gama galaana gama keenya fuula keenya garagalee jira. Achi dhaabuun qabaannee ta'ee osoo hin ta'in galaana achitti uumamu kana achitti ittisuudhaaf gargaarsa akka ta'uuf maaliif lafti muka qabdu ittisa galaanattis bu'aa guddaa qabdu jechuudha. Saniifuu galaanni magaalaa Dirreedhaa seenee jeequ kun kamisoo as keessaa balleessu kun ka'umsisaa dangaggoo qullubbii kana jalaa ka'a. Saniifuu hirkata kanarratti daangaa keenya ala ta'us hawaasa naannoo saniitii wajjin walitti gurmuuniiti dhaabaa turre jechuudha barana. Akkasumatti ardaan teenyallee nu hojii hawwaa jirti. Garuu eega caabsaan kun dhufe gaa waan kuuriin tuni nurraa hirkifatee jirtuuf bishaan kana dhabaaf nurraa goddamee jira. Akkasuma wanuu maabarri ijaaramee jiru kun irra wal kakaafneeti bishaan kana itti guuraa jirra. Hanga danda'ee teenyaatti tattaafamee itti guuru jira. Akka gaa oguu mootummaan keenya qofa dhufe waan bareeddu harkee nurraa gammadii hawwee uummanni keenya jiraataan hojjetaa mootummaa ta'e cufti gisee dhufee nu laale waan kana wanni kun yoo firii dhalee isaa inni gammachiisa isaa illee murtanii deemanii nuti illee dhaloota arraa kana bichaa kanarraa faayidoonni hooliitti illee akka faayideetu barbaannu. Maqaan kiyya Toofiq Suleymaaniin jedhama. Hojjetaa misoomaa Araddaa Adaadaati. Akka waliigalaatitti Araddaan Adaadaa tuni ganda 15 qabdi. Ganda 15 keessaa ni ilaallee jechuudha. Piroojeektii karaa biiroo qonnaa fi albuuda enerjii Dirreedhawaatiin piroojeektii GCF jedhamtu tanaan nu ramadame jechuudha. Piroojeektii GCF jedhamtu tuni haala qilleensaati irratti dalaydii qilleensa naannooti irratti ganda 15 qabnu keessaa ganda kamtu rakkoo qabaa jenneeti irra mari'annee turre jechuudha. Gandi Gudooraa jedhamtee amma lafti jiru tuni sulula Gudooraa jedhama. Nuti immoo iddoo fakkeenyaaf fudhanne gammoojjii mi'aa soofaa guyyaa nu gargaara TV'ttis uummanni keenya yeroo dura asitti eegallo misoomni haaraan tokko beektaa guduruu jalqabdu fatanaas ni qaba. Fatanaa san murannoodhaan uummata keenya hubannaa kanneen fi deddeebinee yeroo iddoo asitti biiroo misooma qonnaa Dirreedhawaatii fi wanni mirmiri wanni itti gaafatama guddina Harargee baatiraas warroota leenjii kan finnee asitti salxana adda addaa kanneen fi uummata keenya dirqii amansiifne yeroo ammaa kuno mihina akka agartan kanatti uummanni keenya samdii nu galfachaa jira. Bishingaan kun akkanuma dhaabbate yeroo isii faca'ee galte. Shunkurtaan akkanuma dhaabbate. Haaflee 15 eegalle jechuudha. Baatii 3tti muramte kun oomisha yeroo gabaabaati. Bu'aa akkasiin kan nuti manneen akkasa seennetti looqaalee taa'uun galtan. Callaa kiiloo 10 facaasee kintaal 15 kan oomishatee jira. Kanaafuu rabbi amata achumaan nu waa'ee guyyachaa jira manni keenya bu'aa isaa nu diran harkee. Kabajamoo daawwattoota keenya amma bikkitti argamnu kilaastara biyyoo Awwaallee Araddaa Awwaallee ganda bal'aatti. Dirreedhawaa keessatti qamadiin kanaan dura ni oomishamti jedhamtee wanti yaadamaa turte takka illee ni jiru. Ammaan tana garuu seenaan san jijjiiramtee as Araddaa Awwaalleetti haala kanaan oomishanii irraa fayyadamaa kan jiranii. Garana mabada wandar beyo gazani 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 konela babai adam matomazani. Bulchiinsa Dirreedhawaatti hojiilee yaalii oomisha qamadii bonee bara 2015 deemsa oomisha qamadii barbaacha gooneen imala keenya hangama kilaastara biyyoo Awwaallee Araddaa Awwaallee ganda bal'aa goonee turre. Dirreedhawaarraa iddoon kun haala teessuma lafaa ol kaatudha. Haala qilleensaa gara baddaatti dha'umuus tan qabdudha. Oomisha qamadii mee haa barbaannu mata duree jedhuun kan kaanidha. Maqaan kiyya Hussein Ahmadiin jedhama.
hojjetaa misooma qonnaa araddaa awwaalleeti. Bishingaa facaasanii bishingaa san biqiluu guubaate qaxxitaa maal goone biiroo hojii wal mareennee kilaastara obbo Nuuraddiin Mahamadii hojii isaa fi nuti wal taane karaa biiroo dabarsine jechuudha. Karaa biiroo obbo Nuuraddiin Abdallaa fi obbo Shishaa dubbii keenya kana rakkoo ta'an fudhatanii qaxxitaa dhufanii lafa laalaniiti. Lafni kun karaa qamadii yoo jijjiirre akkam yaada joo wal taaneeti qaxxitaa deemnee karaa isaa deemnee karaa Fadis mirmirii obbo Abdulaziz Burtuu misooma qonnaa Fadis jechuu shanyii bareedduun akka isaan bira jirtuu fi akka taatu isaas fidanii bakka kana agarsiisanii ni taati waan joon wal laalanii murteessanii waan kana karaa hojii seenne jechuudha. Obbo Sishaaw Ayyaalaw qindeessaa guddina qonnaa bulchiinsa Dirree Dhawaati. Hojiilee oomisha qamadii lafa goggogaa fi masnoo irratti hojjechaa turan jalqabarraa eegaluun alaa hawaasni hubannoo qamadii hin qabne keessatti deemanii sanyii fiduun erga sanyii fidanii hawaasa amansiisuun sadarkaa akaafaa fudhatanii waliin qotuutti godhaniin bu'aa irraa argame kana arguu danda'us kan himanii bu'aan dadhabbii kiyyaa hawaasa kiyyaaf bu'aa ta'uu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru kan jedhani obbo Sishaaw Ayyaalaw. Maqaan kiyya Sishaaw Ayyaalaw jedhama. Akka biiroo qonnatti itti gaafatamaa qindeessaa guddina qonnaa yookiin sagantaa guddina qonnaati. Bara 2014 akka lakkoofsa Habashaa bara 2015tti mukaraa dalagaa qamadii akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti eegalee ture. Ka'umsi kun ka'umsi federaalaa dhufee akka daleenu san fi sanirraa ka'umsa godhannee xalayaa saniin qorannoo qonna Fadis wajji taanee araddaa fillee jechuu tura. Dachiin tun qamadii taatee wantaatu jedhan filleeti san booda gara hojiidhaa seenne. Uummata qorannaa qonna Fadis wajji wal qabsiisnee dalagaa kan akka dalagan goonee jira. Kilaastara biyyoo Awwaallee araddaa Awwaallee fi araddaa Adaadaa kilaastara Waayil araddaa Waayil Korrisoo Dhujumaa fi Haarillaa kilaastara Asallisoo araddaa Lagadoolii fi araddaa Gandarigee kilaastara Jaldeessaa araddaa Mudhii Aannannoo araddaa Jaldeessaa fi araddaan Dabeellee araddoota qaamaan isaan bira geenye Duraaniif lafti kun lafa kan turre akka malee gammoojjii ture galaana guddaatu asiin bu'ee araddaa tan dabree dhiqee jechuun gaala yeroo itti ammaan dura waggaa 10 duratti gaala asii fuudhee galaanni laga kana dabarsee hulauluu jira asiin dabree jechuudha. Hulauluu sana keessa buusee jira jechuudha. Galaanni jechuudha. Anka Badri Ismail Jaane. Gandi kiyya Boortee. Boortee Waayil. Waayil araddaa Waayil. Firii 50 dhaabbadhe. Mootummaa dhuftee naa kannitee akkanas gargaaraa dhaabiyattee naa kannanii dhaabee kunuunsee hanqanaan gahe. Qotee bulaa keenya oomishaa fi oomishummaa isaa mirkaneessuudhaaf wabii midhaan nyaataa isaa mirkaneessuuf akka maxxantummaa jalaa bahu roga jiru hundaanuu waan qotee bulaa fayyadu. Especially high variety irratti shanyii mirti zarii irratti karaa teekinooloojii babal'isuu scaling up godhuudhaaf kanaafuu deeggarsa qotee bulaa keenya irra goonee amma bakki jiru kun ooyiruu Feesal Mahamad Jaamaa adda duree keenya jechuudha. Yaanni qamadii kun duraan dursinee bishingaa facaafannee lafa tana cufaa bishingaan kun ka'ee eega facaafannee Maggaabitii 15 irraa qabnee ilaa hanga Maaziyaa dhumaatiif facaafnee waa takka waan nu booda biqilu dhabnee lafa tana keessa dhukkaa'ee hongee rooba dhabaatiin. Oggoo kana mootummaan teenya naannoo Dirree Dhawaadhaa kaatee lafa tana dhuftee laaltee kaartaa kaaftee ya'anii shanyii tana Oromiyaa keessa kunoo karaa kilaastera Jijjigaa dhaqanii shanyii tana fidanii. Maqaan kiyya Nuuriyaa Yusuf Ahmad jedhan araddaa Yoonis Mudhii Aannannoo abbaa manaa irraa du'ee jireeyyeetiidha. Ijoollee siyyeeyyii dhiira 5 guddise. Gisee sanii boomu dura qoraaniin guddise. Qoraan irraa rabbi na baaseeti waama kana harkinaan rabbi mangistiin isaa galatoomtu bishaan kana qonnaan gisee bishaan lafa yaa'u harke gisee amma waan irra berbereenti dalagadda jee itti seene. Hoguu berbereenti dalagadda sanii mucayyoon alis dhufee laalee gaariidhaatti ofi jeekkote. Akkasumatti inni toofee qacceessan gurgurre. Kuma dhibbarraa gurgurre. Kanaafuu nuu sangasuu waan nu godhuu qabnu dargaggeessi namni dhibbisan bulchiinsa addaatiif akkasumatti hojjetaan misooma qonnaa irra dhaabbatanii waan kana addaan fuudhanii garee 10 imma gareen kurnisan yoo kam xiqqaatti ganama waan biraa dhabe fuula jalatti ariiqatu as dhufee furmaata waaraan gowaan saniin eeggatuufitti. Yoo rabbiin taate sammuun gaara kanarraatiinis muuyini mayree gaara Dirree Dhawaa maqaa yaamsisu.
haa qilleensa gartee jijjiirama qilleensaa jijjiirama haala qilleensaa jijjiiree gaara daawwii fi turizimiidhaaf sadarkaa biyyaarraa dhufanii daawwachuudhaaf nama hawwatu akkasii uumuudhaaf karoora keenya ammaanuu fuula dura jira jechuudha. Uummanni waggaa duratti waan kana ibsinu maal ta'e akka dirree irratti akkamitti qamadii facaafna tan dura facaafnee hin beeknu haala kamiin facaasnaadha. Jechuun qamadii saraaraan facaasu muuxannoo miti hin qaban. Kanaaf san garsiisuudhaaf dirqama dachee qotanii akaabaadhaan dachee wanni akkasii garsiisne jechuudha. Faana diriiraa asitti seenaadhaan laga harree fi laga dur qofa jira. Achiin ol siqee bakka yalloo bishaan bahee qaallicha akka dhaqu goonee jira. Hin danda'amne hin dandeenyu jechuu qofa malee wanni hin danda'amne hin jirtu. Ni dandeenyettee yoo lafa haatee ni dandeenya waan joosan kan ittiin mirkaneessine jechuudha. Dirree dhawaadhaaf hojiin kun hojii akkuma reefu tana siin jetti hojii filannoo osoo hin ta'in hojii gartee dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Maaliif dirree dhawaan lafti gammoojjidha. Rakkoon reefu tana siin jiru haala qilleensa jijjiirama qilleensaatti hojii wal qabatee gammoojjummaan kun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Bu'aalee masnoon walqabatee oomishoota bu'aa teknoolojii qonnaa araddaa horrisoo kan haala kanaan turtii waliin goone. Maqaan kiyyaa Abdallee Ibroon naan jedhan araddaa horrisooti. Gaaraas misoomsineeti hiinee bishaan duraan dhangala'aan bu'ee galaanni dhagaa hidda buqaasee lafa bu'u hidhamee jira. Bishaan ni guddatan duraan aduun mukni kun hin jiru haa duraan. Eegana akka gaariitti hidhamee bishaanis akkasumatti lafa seenanii bishaan duraan ni qallatan. Amma bishaan keenya madda maagada lamanuu ta'anii jiru. Maqaan kiyya Nasruu Musaatiin jedhama. Kilaasara Waayilitti itti aanaa bulchiinsa kilaasaraatii fi itti gaafatamaa misooma qonnaati. Biqiltuun ammaan tana mul'atu kun kilaasara Waayil araddaa dhujumaa ganda Haajifaa ja'a sulula handaqaa bakka jedhamurreerra amma miila kanaan. Haaluma wal fakkaatuun waggaa kana biqiltuu 12,000 fi 50tu asirra dhaabame. Amma kan mul'atu kun kan baranaa kanaa qofa osoo hin ta'in waggaa afran kanaaf girii leegaasiidhaan kan hojjetame. Akka fakkeenya reefu tana kanatti dabuu waggaa jechuun lafeen afokaatoo tokko yoo darbite ni biqilti. Rabbiitu uumaan tolchee bareechee mana godhe. Gammoojjii sana immoo itti lafaasitti dhaabdee kunuunsitee bakkaan geessee nyaata. Sanyii isaa guufooyyee taguyyeetti lama dhaltus taguyyeetti gartee aannan duraan kan ibsu kana dachaa akka kan isa godhus ni danda'ama jechuudha. Waan saayinsii kana sirriitti dhiheessa barbaachisu godhanii ogummaadhaan yoo gartee kan deeggaran yoo taate akkuma isin jetti oomisha dachaadhaan argachuun ni danda'ama. Oomisha amma jiru kana dachaadhaan dabaluun ni danda'ama. Sochiin jiru walumaa galattuu haala qonnaa wajjin wal qabsiisee sochiin amma deemaa jiru sochii gaarii. Biqiltuu kun 100 fi 12 fi wayi kan dhaabame keessaa garri biqiltuu kun 62 fi 225 waggaa kana keessa qabatee fankishinaal ta'ee jira jechuudha. Biqiltuuleen dhaabamanis mukkeen firiin nyaadhamanii fi firiin hin nyaadhamne kan gaaddisa ta'an yeroo ta'u isaan kunis dhibbeentaa 67 hanga 69 qabachuu danda'u biiroo misooma qonnaa bishaan albuudaa fi enerjii bulchiinsa dirree dhawaatti laalcha yeroo lama godhaa turan irraa ragaa argataniin kan akkanatti nutti himanii. Mukni irra dhaabnu dhaloota dhufuuf dalagaan irra dalinu dhaloota dhufuuf. Biqiltuu dhaabuudhaaf oomisha biqiltuu sanarratti muuxannoo guddaa qabdi. Akka naannoo biraatti miti. Araddaa Dabeellee obbo Taajuu Mahamad Abdullaahiin jedhama. Abbaa araddaati jechuudha. Araddaan tiyya abbaa warraa kuma tokko qabdi. Inumaa sochiin araddaan tiyya uummanni kiyya harkaa qabu bareedaadha. Keessaafuu bona kana irrafan halkanii guyyaa. Maaliif irrafne jette bishaan amma qabaniif fayyadaman. Bishaan ammi qaban dhugumatti sila gayaadha. Maaliif mootummaan keenya akka mareefu maagata agartan sunitti yoo hunda waliin kageewu ta'e bishaan amma isaan fayyaduu qaban. Lafa dhiphoo qabna malee bishaan bareedaadha qabna. Ani Ahmad Musa Adamiin jedhama. Akka jaldeessaatti kilaasara ግብርና ሱፐርቫይዘሪidhaan gaheen hojii kiyyaa jechuudha. Akka kilaasaraatti baranaaf kan karoorfanne ashaaraa magariisaatiif firii biqiltuu 58 karoorfanne kan ammoo biqiltuu sababa rakkoo adda addaatiif biqiltuu harkachuu dhabuudhaan chigin xaabiyaa kilaasara keessatti fankishinaal ta'e waan hin jirreef wanni nuti karaa lafaatti nu gahee dhaabne firii 38
firii 38 dhaabne sanirraa parsantii 70 ol qabatee jira jechuudha. Akkuma agartanii deemtanii ilaaltanii jirtutti biqiltuulee kan itti karoorfame tan nyaataaf taatuu fi tan qilleensaaf qilleensa oowwii kana qabbaneessuudhaaf tan dhaabamtu gosa lamatti ta'uruu taka isaatii fi tagaararra dhaabamtu jennee karoorfanne waliigala firii 58 irraa ati humni 38 kan harkannee biqiltuu dhaabne ture jechuudha. Sanirraa wanni amma qabatee jiru firii 28 qabatee jira jechuudha. Kanaafuu akkuma agartan kanatti hawaasni tajaajila adda addaa iddoolee adda takka takka irratti akka ilaaltanitti gareedhaan irratti ijaarree biqiltuu as rakkaabsiifnee akkuma reefu waliin laallee jaldeessa irratti maabara garee hanga takka nama 50 fi waa biqiltuu hanga firii 2,000 irratti ijaarree kanineef. Sanamma akkuma agartan sunitti bishaan harkaan obaasaa akka roobni yeroo hin jirre kan akka hin duune rooba akka eedu taasisaa jiranii jechuudha. Wanni barbaachisu qaba. Deeggarsa ogummaadhaan qajeelatu sirriitti kan nu barbaachisa. Murannoo gaggeessummaa sirriitti barbaachisa. Wanni kun jiraannaan walitti hiinaan jijjiirama jennu sana fiduun nima danda'ama. Qotee bulaa keenya oomishaa fi oomishummaa isaa mirkaneessuudhaaf wabii midhaan nyaataa isaa mirkaneessuuf akka maxxantummaa jalaa bahu roga jiru hundaanuu waan qotee bulaa fayyadu especially high variety irratti sanyii mirti zarii irratti hara teekinooloojii babal'isuu scaling up godhuudhaaf kanaafuu deeggarsa qotee bulaa keenya irra goonee bishaan kun duraan dursee sa'aatan amma shunkurtaa fi dinnichaa hojjetama. Shunkurtaa dinnichaa timaatiin paapaayee halkanii guyyaa rafan sa'aatan. Qabbanatan amma nama meeqa qabbantii dhooytee haakima wallaanamaa jira. Akka qabbantiin dhooyne ijaaramaniiti hamma galgala afaanii galgala zaata karraa kaasee hanga sa'a sadii waan kana walii gurmaa'anii walii dhaabanii shunkurtaa tana. Waan sila abbaan guyyaa tokkotti guyyaa 10 ittiin finne wali ijaaramanii nam 10 ooruu takka dhaabanii galan. Kanaafuu akkuma agartan kana oorota kana keessa amma yoo ilaaltan kuni kanuma kanti akkasii karoorfannee dhiyeessineef jechuudha. Burtukaanni jechuudha. Appil maangoo kanuma karee fulaalee sun oorota keessa irratti karoorfannee kan dhaabame jechuudha. Araddoonni biraalleen akkasumatti jiranii jechuudha. Dirree dhawaa amata 100 burtukaanni beekamaadha. Maangoon beekamaa, timirri beekamaa, dishixaan beekamaa, aaxi beekamaa, ambashok beekamaa, mandariinii beekamaa. Waa hedduu jira. Rummaana, balbalmuuz, muka maqaan biyya biraa maqaa muka ni dhiisiti. Maqaan magaalaa biraa keessa hin jirre dirree dhawaa malee hedduu jira. Maqaan kiyya Badrii Ismaa'il jedhaniin. Gandi kiyya Boortee. Boortee Waayil. Waayilii Araddaa Waayil. Firii 50 dhaabbadhe. Mootummaa dhuftee naa kannite akkanas gargaaraa dhaabiyattee naa kannanii dhaabee kunuunsee hanqanaan gahe. Waggaa 4 dura akkuma tuqetti gammoojjummaa fakkaate lafti kun akka malee. Maaliif keessattuu biqiltuu fi kun hundinuu biqiltuun ammaan tana kana mul'atu kan jite isin gartu kun illee hin jiru ture. Akka malee aduu ta'ee gammoojjummaa irraa mul'ate jechuudha. Dhiqamiinsi biyyeettis akka malee baay'ataa ture jechuudha. Amma garuu waggaa 4 kana as biqiltuun dhaabamuudhaa fi ogummaan deeggaramuudhaan akka ajaa'ibaatti hidhaa gaaraatis itti fufuudhaan jijjiiramuu dhufee waggaa 4 kana keessa biqiltuun ni dhaabamte. Amma waggaa 2 biqiltuun dhaabamte yoo ni fudhe lakkoo isaan gara 70 olii dhaabame jechuudha. Kana keessa hamtu guddate yoo naan jette irra caalaan si guddate. Parsantiin 80 guddatee lafa kana haguugee argamaa jechuudha. Mirri erga sanii cime guutuu biyyattiitti akka gahu godhuus danda'ee jira. Yaa dirree dhawaadhaa dirree burtukaanaa jaalitii nas jaalata eenyusitti aanaa hajoosan asirraa kaasee jechuudha. Keenyaaf loon keenya guyyatti litira takkaa fi cina kanna. Yookaan fagaatee litira 3 kanna. Loon kan nuti amma harkaa qabnu kun loon biyyeessaa kun loon ammayyaa guyyatti yookaan xiqqaate litira 30 hanga 40 illee warra kan nu jira jechuudha. Jiddu galeessi isaa litira 15 kanna. Jiddu galeessi isaa. Kana jechuun maali? Dachaa 10 jechuudha. Waan loon keenya guyyatti kan nu dachaa 10 loon fooyyee kanna jechuudha. Kun egaa
qaraatidha. Seewwaniidha jechuudha. Saayinsii isaati. Kanaaf hunni godhuu qabna. Waan amma harkaa qabnu kana fooyyessuu qabna jechuudha. Adda duree laga doolu kan qonna keessaa qabnu tokkoffaan isarratti ooyiruu isarratti kan ammaan tana qodira paapayyaa kana nuti fidee jechuudha. Akka bara kanaa yoon deebi'e biqiltuu 1250 dhaabame kana keessa biqiltuu 8,150tu qabatee lafa kanaa guugee argama. Kana guunjummaa ooyiruu keessaa biqiltuun kophaa jira. Kagaaraatti ni jira jechuudha. Ooyiruu keessa guunju 3,200 bara kanaaf dhaabame akkuma dhaabamee guddatee jira. Paapaayyee, muuza, akkasuma zayituunni ni jira, burtukaanni ni jira, aappil maangoon ni jira, kanneen kana fakkaatan ni jira jechuudha. Bunni illee akkasuma ni jira. Gaara kana keessatti illee baay'ee hedduu wanni dhufe 50% kan kanneen. Parsantii 50 kuduraa fi muduraa kanneen yeroo saniis parsantii 50 immoo muka gaaddisaa qilleensaaf kan ta'u kanneen gaara kadhaabame muka gaaddisaati. Akka fakkeenyaaf muka tasbii ni jira, shifarraa yookaan moringaa ni jira, waddeessi ni jira, giraafeel ni jira. Kan ooyiruu keessaatis akkuma reefu tan laalletti zayituunaas, paappaayyeedhaas, xuuxoodhaas, aappiliis haala saniini walqixa parsantaa 50 kanneen mukni gaaddisaa immoo ispeeshaalii araddaa dhujumaa irratti araddaa hoorisoo, araddaa haarellaa, lagoodaa gunnuunfata keessattuu araddaa tanaa fi araddaa haarellaa haala bareedaadhaan kan itti irratti mul'atu haala ammaan tana keessatti argamu kana fakkaata. Hawaasni keessattuu biqiltuu taaka namni irraa nyaatu takka firii nyaataa qabdu takka maangoo, appiil, paappaayyaa fi burtukaana, mandariina kanneen kana haalaan bakka haalaan ammallee kan nu gaafachaa jiranii jechuudha. Fedhiin isaanii haalaan guddaadha. Sanyii isaa oguu fooyyee taguyyatti lama dhaltus taguyyatti gartee aanan duraan kan ibsu kana dachaa akka kan ibsu godhus ni danda'ama jechuudha. Waan saayinsii kana sirriitti dhiheessa barbaachisu godhanii ogummaadhaan yoo gartee kan deeggaran yoo taate akkuma isin jetti oomisha dachaadhaan argachuu ni danda'ama. Oomisha amma jiru kana dachaadhaan dabaluu ni danda'ama. Wanni barbaachisu qaba deeggarsa ogummaadhaan qajeelatu sirriitti kan nu barbaachisa. Murannoo gaggeessummaa sirriitti barbaachisa. Wanni kun jiraannan walitti hiinan jijjiirama jennu sana fiduu ni danda'ama. Baay'ee dirreen burtukaanaa si dhugumatti amma sadii dura oomishu turan. Kuni ka'umsa mataa isaa qaba. Qorannoo mataa isaa barbaachisa. Biyya sana keessa namoota adda addaa ture. Seenaa hojii wal qabatee teekinooloojiis dura yeroo seetu as seenti. Qonni ammayyaanis yeroo dura seenuu as seeni. Baay'ee Giriikootaa ture. Muka Giriik hin jirre muka Giriik jiru kan bikka magaalaa biraan jirre as jira. Xeemaala suusumaala jennee gaafa ijoollee nyaachuu turre. Illee adda addaa jira dura sanatti magaalaa biraan jirtu. Magaalaa hedduu deemee ilaalee jira. Giriikota jira, Yamanoota jira, Armanoota jira, Hinduuta jira magaalaa sana keessa. Amma dheeraa dura. Isaanii wajjin wal qabatee oomishni qonnaa keenya isaanii wajjin waliidha. Fakkeenyaaf laga harree yoo dheete, laga dole yoo dheete. Yamanoota warra guddaa warri qotaa ture. Yamaniin beekamtuudha walitti. Umrii dheeraas qabaachaa turte. Yeroo namni keenya horii horsiisu isaan qonnaan cimaa turan. Sitras jennuun kun burtukaanni, mandariinni, oomushni, balbalmuus shan isaan kana guutuutti ka'umsi achirraa ta'ee ka'umsi wanirraa ta'ee bu'uurri diradhaati. Asirraa erarrirraa awaashitti babal'ate itti furus burtukaanni beekumsi jira as keessaa biyya kana keessatti diradhaa takka erar 2 awaash 3. Diradhaa kana keessa yoo deemtee ilaalte mana manatti namni xuuxoo ni qaba. Mana mana rumaan ni qaba. Mana mana keessa ambishook ni jira. Kuni aadaa waan godhamaa dhufe jechuudha. Saniifuu chigginyi dhaabanii kunuunsuun galii dabalataa irraa argachuun waan baramaa ture jechuudha. Kana ammoo nuti maali carraa guddaa qabna cimsuu danda'uu fi irratti hojjechuu danda'u akkasumas immas bu'aa gamaa babal'isuu danda'udha jechuudha. Kana gochuudhaaf qonnaan bulaan keenya muuxannoo sana babal'isee araddaa lama qofa dangeeffamee ture. Duraan lagaa harree fi laga duru qofa. Baay'ee burtukaanni diradhaa keessatti seenaadhaan laga harree fi laga duru qofa jira. Achiin ol siqee bakka yaaluu bishaan bahee
qaallicha akka dhaqu goonee jira. Ooyiruu keessa guunju 3,200 bara kanaaf dhaabame akkuma dhaabamee guddatee jira. Paappayyee, muuza, akkasuma zayituunni ni jira, burtukaanni ni jira, aappil maangoon ni jira, kanneen kana fakkaatan ni jira jechuudha. Bunni illee akkasuma ni jira. Kuni walumaa galatti 3,200 akkuma dhaabameen kunuunsa uummanni godhatuudhaan amma ogeessaan deeggaramee kan dhaabame isaan ginni dasiqus mitiraan akka ogummaan saayinsiin jirutti bira dhaabbannee kan dhaabsifne kuma reefu gartan gaaraa kanallee hanga dafagaachuu qabu distaansii isaa murteessinee dhaabame as ga'ee cumma kana fakkaata. Wanjoo moora dibii akka gateetti mirgoo nyaanne yoo facaafnu sanyii farrisaan akka nu jechuun baane gorsa ogeessa qonnaa yoo dhaggeeffanne adeemsa isaa. Biyyi jaalalaa fi baaburaa dirreen dhawaa magaalaa mootii gammoojjii araddoota magaalaa 9 fi araddoota baadiyyaa 38 tan qabdudha. Haala qilleensaa badda daree fi gammoojjiin faayamtee maqaan araddoota isii garri caaluu laggeen kan baay'atanidha. Fakkeenyaaf laga Birraa, laga Harree, laga Doolii fi lagni Odaa maqaa araddoota isiiti. Keessattuu muummee ministeeraa keenya kan eegale hojiin ashaaraa magariisaa kun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti shoora guddaa qaba. Rakkoon wabii midhaan nyaataa takkaa'uu rakkoon hanqina nyaataa biyya teenya qunnamaa jiru kuni haala jijjiirama qilleensaatti wajjin wal qabata. Oomishaa fi oomishtummaan dabaluu keessatti jijjiiraminsi qilleensaa oomisha biyyaa kaasuu irratti gahee guddaa qaba. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa ni dabala jennee guutuu dura kana dalaguun dirqama jechuudha. Akkuma biyyaatti wanni guddaan faalamiinsi qilleensaa rakkoon akka addunyaatti jiru keessattuu jijjiirama qilleensaatti wal qabatee hanqina roobaa akkasumatti iddoowwan adda addaati irratti dhiqamiinsi biyyee galaanaa wanniin uumamu kuni naannoon keessa jiru tuni naannoon kuni manca'uudhaan rakkoon akkanaatiif rakkoo gartee hanqina wabii nyaataatiif kan saaxilamee rakkoo kanarraa bu'uurri rakkoo wabii nyaataa asirraa ka'e jechuudha. Kanaaf rakkoo kana battalarraa furuun dhimma gartee jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudha akka biyyaatti. Kanaaf kabajamoon Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera keenya hojii kana gartee sochii ummataatiin hojiin kun akka galma ga'u akka biyyaatti akka addunyaatti illee fakkeenya ta'aa jira jechuudha. Hojiin ashaaraa magariisaa kun marsaa afuraffaadhaaf akka biyyaatti biqiltuuwwan miliyoonaan ol miliyoona 20 ol kan ta'u dhaabamee jira jechuudha. Dhibbeentaa 90 kan dhaabamee jira biqiltuun jechuudha. Dhibbeentaa koron qofa bikkitti dhaabamtee jirti. Baay'ee dhibbeentaan waan dhaabni guutuutti bikki itti meeree jira. Fakkeenyaaf Oromoo keessatti hoggaa akkasii meeree bikka du'ees itti bikka buusaa deemee jechuudha abbaan. Boolli san qullaan teessu maaliif boruu faayidaa isaatii hojii waan ta'e jecha abbaa qabdi. Chigginyiin abbaan qabne dhaabamee jennee jalqabnee duraatti. Iddoolee wirtuulee akkasitti dagadamte. Qaamni silaa hordofuu qabu osoo hin dafin iddoo dagadamtetti rakkinni tokko ni jira. Wirtuun seentara akka nuti chigginyi fenneef illee dhaabne san. Biqiltuu fi ijoolleen hanqumaatii jabeessitee jechuudha. Kunuunsi nuti daa'imaaf goonuu fi kunuunsi nuti biqiltuu goonu tokko. Daa'imni nuti kunuunsu baanee nu harka hota. Oomisha ni dabalettee oguu kaatu bishaan barbaada jechuudha. Bishaan sana isaa dhufaa roobarraa dhufa. Kana godhuudhaaf lafa gartee bosona manca'ee jiru kana deebisuun dirqama keeti. Hojiin misooma sululaa irratti xiyyeeffannaa goonee waggoottan dabre hedduu dalagnee jira jechuudha. Kana akka bulchiinsaatti xiyyeeffannaan guddaan kan ta'e isa kana kan duraa jechuudha. Keessattuu araddaa bulchiinsa dirree irratti rakkoon hanqina wabii nyaataa jiru kun furamuu kan danda'u hojii kana irratti sirriitti yoo hojjenne. Hojii kana hojjechuu keenyaan waa hedduutu bu'aa qaba jechuudha. Bu'aa hedduu qaba. Tokkoffaa bishaan lafa keessa akka gabbatu ni taasisa. Bishaan kun dhiheenyatti kan argamu yoo ta'e qonnaan bulaan humna isaatiin meetira dhihoo irratti bishaan qotee jallisiitti fayyadamuu danda'a. Jallisiitti fayyadamnaan kuduraa fi muduraa oomishuu ni danda'a. Kuduraa fi muduraan oomishamnaan jijjiiramni maatiin isaa jijjiirame galiin isaa fooyyee oomishni isaa dabale jechuudha.
bu'uurri isaa achirraa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaa guddaa goonee dalagnaa jira jechuudha. Dalagaan waggaa dura xiqqoo chaalenjii jiraatus garuu immoo riizaaltiin isaa bareedaadha amma akka garuutti. Kanaaf hektaara 68 irratti harkaan dalagnee toora kuntaala 268 kan ta'u oomishanii jira jechuudha amma yeroo ammaa. Uummanni onni harkatee akka waan dalagaa sana akka waan kijeejee fudhatu. Uummanni waggaa duratti waan kana ibsinu maal ta'e akka direezoorratti akkamitti qamadii facaafna sana dura facaafnee hin beeknu haala kamiin facaasnaadha. Jechuun qamadii saraaraan facaasu muuxannoo miti hin qaban. Kanaaf san garsiisuudhaaf dirqama dachee qotanii akaabaadhaan dachee qotanii akkasii garsiisne jechuudha. Hojiileen bara 2014 hojjetamaa ture keessaa bu'aan oomisha qamadiitirraa argame akka eeganii olitti hedduu kan argatan ta'us kan ibsanii. Qamadii akkuma biyyaatti wanni ilaaltu ni jira. Biyyi teenya lafa bal'aa qabdi. Humna bal'aa jira. Keessattuu dhibbantaan harki guddaan dargaggeessa biyya teenya. Lafa qabnu sana haala mijaawaa qabnu kana ittiin fayyadamne akka biyyaatti. Maaliif qamadii biyya alaatirraayi qamadiin biyya alaatirraayi galti. Yeroo dheeraa jechuudha amata dheeraa. Seenaan kun egaa seenaa biyya keenyaa ta'ee yeroo hedduu ture jira. Seenaa kana jijjiiruudhaaf kabajamaan muummee ministeera keenyaa xiyyeeffannaa guddaa godhanii keessattuu oomishni qonnaa biyya alaatii galuu hin qabu. Lafa qabnaa hojjennee lafa qabnu kanarratti oomishnee asirraa biyya alaatti ekspoortii godhuu qabna malee biyya alaatirraa oomisha qonnaa galchuu hin qabnu waan jiru ejjennoo guddaa qaba jechuudha. Kana bu'uureeffachuudhaaf oomisha bara dabree keessatti akka bulchiinsa Dirreedawaatti bulchiinsa Dirreedawaa qonna qamadiitiin hin beekamu. Yeroo duraatiif jechuudha. Qamadii kan oomishni Dirreedawaa irratti. Tokkoffaa hin danda'amu waan jiru jira. Ilaalchaa jira jechuudha. Ilaalcha gartee qamadiin naannoo Dirreedawaa kanatti hin ta'u ilaalcha jiru jira. Isa kana cabsuudhaaf dura hojjetaa waajjira keenyaa keessa jiru irraa eegalle jechuudha dura. Wanni hin danda'amne hin jiru. Wanni hin danda'amne hin dandeenyu jechuu qofa malee wanni hin danda'amne hin jirtu. Ni dandeenya jettee yoo lafa kaatee ni dandeenya waan jiru san kan ittiin mirkaneessine jechuudha. Tan dura hojii kana qonnaan bulaa keenyas amansiisne lafa gartee qabnu sani biyyeesii qorannee warra gartee qorannoo qonnaatii wajjinis hariiroo uumuudhaan keessattuu yuunivarsiitii Haramaayatii wajjin akkasumatti qorannoo qonnaa Fadiisii wajjin waliin ta'uudhaan qorannoo goone jechuudha dura. Maaltu jira haala mijaa'aa maal qabna? Eessatti yoo maal dalagnee hawaasa keenya kana jijjiiruu dandeenya? Qamadii akka biyyaatti kan irree wantoota siimeessan nuti waaniif dalaguu hin dandeenye waan jiru san laalla jechuudha. Kanaaf araddoota fillee qotee bulaa filannee san lafa san qorannee sanyii filatamaa naannoo kanaaf ta'u finne jechuudha. Qonni yeroo hedduu namni hedduun maluma gartee barameen maluma aadaa barameen hojjeta. Yeroo hedduu jechuudha. Hojii laafaa fakkaataa hojii wanni qabu hojii teeknii hedduu barbaadu jechuudha. Hojiin misooma ammasnoo fi jallisiitiin hojjetamaa ture irraa hawaasni fayyadamoo ta'uu danda'us kan himan haala kanaan ture. Gaara fuula duraatti yoo rabbiin taate sammuu gaara kanarraatiinis muyni mayree gaara dirree dhawaa maqaa yaamsisu. Ha qilleensa gartee jijjiirama qilleensaa jijjiirama haala qilleensaa jijjiiree gaara daawwii fi turizimiidhaaf sadarkaa biyyaarraa dhufanii daawwachuudhaaf nama hawwatu akkasii uumuudhaaf karoora keenya ammaanuu fuula dura jira jechuudha. Obbo Nasruu Muusaa hojiilee araddaa Hariillaatti hojjetaman kan sirnaan qabaman ta'uu fi duula ashaaraa magariisaan waggaa darbee iddoo kanatti banamuus ibsanii jiran. Yoo xiqqaatti duraan bishaanitti torbaan yeroo sadii wal jaaruudhaan kaka'umsa uummataatiin fagoo irratti fidanii obaasaa jiran. Bishaan kanallee haaluma kanaan cimsanii torbaanii guyyaa 5 obaasuudhaan gaara kana biqiltuu lubbuu qabdu godhanii waggaa 2 keessa biqiltuu namni jala tattaa'u. Karoorri keenya ka'amma kan dura maali araddaa 13 irratti waan kana babal'isuudhaaf masnuudhaan hektaara 2060 takkatti tattaaffii jira jechuudha. Kanaaf akka kilaastara 4 irratti babal'ifnee waan kana hojjechuudhaaf amma koree ijaarree koreen sun gara dalagaa seentee jira jechuudha. Duraan qamadii alaan galchaa turre
garuu asitti oomishni asumatti akka argachuu dandeenyu ilaalee agarsiifnee jira jechuudha. Iddoo kanatti hojiileen dhaabbilee bulchiinsa dirree dhawaa keessa jiran qixa isaaniitiin qabatanii kunuunsaa jiranidha. Hojii jajjabeeffamuus qabanidha. Kilaastara sallisoota hojiin paakeejii misoomaa kuduraa fi muduraa mala saayinsawaa irraa qotee bulaan fayyadamoo godhuu araddaan laga dool gandarigee qaamaan achitti argamne kanaala kanaan turtii waliin taasifne obbo Ziyaad Ahmad ogeessa misooma qonnaa araddaan laga doolii. Qotee bulaa keenya oomishaa fi oomishummaa isaa mirkaneessuudhaaf wabii midhaan nyaataa isaa mirkaneessuuf akka maxxantummaa jalaa bahu roga jiru hundaanuu waan qotee bulaa fayyadu especially high variety irratti sanyii mirti zarii irratti hara teekinooloojii babal'isuu scaling up godhuudhaaf kanaafuu deeggarsa qotee bulaa keenya irra goonee amma bakki jiru kuni ooyiruu Feesal Mahamad Jaamaa adda duree keenya jechuudha. Adda duree laga dool kan qonna keessaa qabnu tokkoffaan isarratti ooyiruu isarratti kan ammaan tana qodira paapayyaa kana nuti fidee jechuudha. High variety da sanyii mirti zarii gabaabaa sanyii dursan dhiisneeti ammaan tana kan yeroodhaan nama dhaqabu yeroodhaan oomishummaa keenya mirkaneessu magaalatti illee barbaachisaa kan ta'e teestingii isaatti illee mi'aawaadha jechuudha. Saniifuu uummanni ammaan tanaa kuni waan amma guraa jiru kun haala walumaa galattuu kuduraa dalagaa jira muduraa dalagaa jira gara waan bishingaa fi boqqolloo irrattis daleeyneeti oomisha kaanis wal cinaa oofnee mixing intercropping yaamama. Kan hundaa'u wal faana oofne jechuudha. Karaa beeladaa horsiisuu irrattis lafa hektaara gimaash hektaariin gahu 6.5 line 6.6 qabxii 5 irratti daleen jechuudha. Kaaree meetira irratti daleen. Saniifuu maaliifi masnoodha. Bishaan ni argata. Hanqinni bishaan irratti hin dhufu. Qotee bulaan keenya humna ni qaba. Lafa ni qabna. Sanyii nu harka jirti. Maali waanummaa eeggatummaa mootummaa eegganu. Saniifuu daleenetiiti eega daleenaboota kilaastara keenya yaamne jechuudha. Kilaastara keenya itti gaafatama Hassan Umarii fi karaa dhaabaatiinis ummata kilaastara hoggan hunda yaamne waajjira raayis hunda yeroo hunda muti wal qunnamtiin keenya wal qunnamtii gaarii qabna jechuudha. Wal gaafannaa walii bilbilaa nu gaafatanii gabbanii nu gaafatanii waan akkanaa daleene gizee jaanii sappoorti nu godhan nu gargaaran. Saniifuu haala saniin gabbunee daleene arraan tana milkoonee jira qamatirraa. Itti aansin arraan tana barana amman tana kun boonee hojii boonee kana hojjechuudhaaf qotee bulaa sadiirra daleene jira. Kilaastara jaldeessaa araddaa mudhii naannoo jaldeessaa fi dabeelletti hojiileen ashaaraa magariisaa fi masnoo irratti kan isaaniin waliin turtii taasifne. Kanaafuu akkuma agartan kana oorota kana keessa amma yoo ilaaltan kuni kanuma kanti ashaaraa akkasii karoorfannee dhiyeessineef jechuudha. Burtukaanni jechuudha. Appiil maangoo kanuma karee fulaalee sun oorota keessa irratti karoorfannee kan dhaabame jechuudha. Hawaasni koomiin isaan kannaa jiran fuulduratti osoo roobni jiru akka nuuf dhiyaatu biqiltuun jedhee koomii kana hawaasni qaba. Laakiin hawaasni keessattuu biqiltuu taaka namni irraa nyaatu takka firii nyaataa qabdu takka maangoo, appiil, paapaayaa fi burtukaana, mandariina kanneen kana haalaan bakka haalaan ammallee kan nu gaafachaa jiranii jechuudha. Fedhiin isaanii haalaan guddaadha. Sa'aataan amma shunkurtaa fi dinnichaa hojjetama. Shunkurtaa dinnichaa timaatiin paapaayee halkanii guyyaa rafan sa'aatan. Qabbanatan amma nama meeqa qabbantii dhooytee haakima wallaanamaa jira. Akka qabbantiin dhooyne ijaaramaniiti hamma galgala afaanii galgala za'ata karraa kaasee hanga sa'a sadii waan kana walii gurmaa'anii walii dhaabanii shunkurtaa tana. Waan sila abbaan guyyaa tokkotti guyyaa kudhanitti hin finne walii ijaaramanii nam kudhaniin ooruu takka dhaabanii galan. Oomishni isaanii baatii sadii keessa baay'ee takka irraa hanga sadiitti shunkurtaan tun taati. Qooti xiqqoo kanaatirraa qarshii 5,000 harkata. Waan baatii sadiitti ni harkadhe yeeyyaan. Duratti imma namni amata irraa guutuu akka dhaqa magaalaa. Amma paapaayaa kana guuree erga. Paapaayaa kana fudhatee dhaqa. Muusaa kana guuree dhaqa. Aappil guuree dhaqa. Aappil oomishamuu eegale. Akkasitti dheengadde maas qamadii sun akkasitti nu agarsiisanii amata kana tashachuuf jira jechuudha. Amma boona kana keessa qamadii sun akkatti dalaynu. Lafa qopheessinee lafa marannee lafa tam isiin taati lafan taan hin qabdu. Qamadii duraan nuti biyya alaatitti quba qabnaami amma nu bira dhufte jechuudha. Qamadii sun amma dheengadda nu gumbiyyoo wala dhaqee daawwadhu ni ajaa'ibi. Maaliif lafa biraatti bishingaadhaan maaliif mudhiif kutaa? Laga doolittis oomishanii jiru. Maaliif bishingaan mudhiif kutaa? Edda wanni gabareef ta'u qamadiidha jeetii yaade jechuudha. Amma lafa qopheesseetiin akka kilaasara itti supervaayizara keenya akka gibirinaatti mari'adheeni kilaasara keenya nis mari'adhee lafa qopheessee qabe jechuudha amma. Maaliif jennaan dheengadda biyyoo waa dhaqee daawwataami biyyoon awwaallee arrana bira dhuftee daawwachuudhaaf qophiidha jechuudha. Kana waan inni keessa galcheetiin jira karoora keessa. Piroojeektiin adda addaa illee ni jira. Piroojeektiin
akka addunyaatti haa qabame akka piroojeektii kaalmii gaara amma kana yoo agartan gama duwwaatiin ilaa gadiititti ammumaan jechuudha gaarri ammumaa piroojeektii saniin kunuunfamee jira sululamee jira ooroota achi keessa jiru appiilmaangoo keessa dhaabnee jirra gaara gubbaa muka gaaraa dhaabnee jira jechuudha muka nyaata beeladaatiifis ta'u kanaaf ni agarree kanaafuu amma gaarri kunis taratti fakkeenyaaf amma yeroo san kunuumee kan danda'u ta'e karoorri kanumattis akkasas dabaraa jechuudha takka gaafiin uummata keessaa jiru gaafa nuti immoo kana kunuumsinu nuti hoomaa nu kunuumsine ja'anii koomii hedduu kaasan maabara asirratti ijaarru kan nutis ganda keenya irra nu ijaaraa ja'anii haa koomii isaan galfatanii turanii jechuudha. Kuni amma fuulduraaf itti yaadamee jira amma malkaa qaroo koomii sanirraa kan ka'e iddoo sululaa 3 ijaarree jira jechuudha. Tokko sulula seeftineetiin kan deeggaramu lama immoo sulula piroojeektii addunyaadhaan kan deeggaramu kaalmiitiin kan sululamee jira jechuudha. Kuni bakka dureen bagaa waraatiidhaan uummanni kanumatti hirmaanaadhaan dalaguu turan isaaniif dabarsine kanneen abbummaa itti goone jechuudha. Yoo abbummaa itti godhu baanne hojiin uummataa kun laffaatiin uummataa kun ni bada abbaa dhabaan maaliif wanni nama hedduudha bona hin dabartu. Saniif wooma ifii daleene ibboodaa deebinee uummanni waan badaa waan tureef jecha saniif abbummaa itti ijaarree amma akka abbummaatti eeggamaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo isaa eeggatee kanaas itti dhufnaa jechuudha. Amma waan kanarra jiruuf jecha gisee kanarraa buune kana dhufnaa jechuudha. Dhugumatti akka itti karoorfannetti duraan har'a biqiltuu hanga waan biraa duukaa qabaleetti 2,000 kunuunsine jennee turre. Maaliif yoo itti amma akkuma alaafiin keenya suppaayipaayizarii keenya akka gibirinaa jeetti waan rakkoo nuuf fide waan ni dhaba shinqinxaabiyaa dhaba. Shinqinxaabiyaan ammoo duraan asitti oomishamaa turte. Eega dhaabbattee moo uummata 5 jaanii giya. Shinqinxaabiyaan sun gamaaf dhaabbattee neeguu gaafa nuti eegalla jaanii nuti illee deebisaan nuuf deebisanii ammallee hin eegalan. Odoo shinqinxaabiyaan akka kilaasaraatti akka nu keessa jiraatte inumaa waan guddoo galmeessina. Haa ta'u gaarraas hanga gartee qabaleetti hanga 500 600 oorota keessa hanga 2,000 nu geessi. Waanni gibirinaan tajaajilu fidee kun akkanumatti aappil haa ta'u burtukaana haa ta'u waan nuti irra gireefni kun amata 2 booda bu'aanii buusennee akkanumatti waan guddaadha jechuudha yamma oorota keessa yoo deemu. Wanni waada isiniif galu nuti istiraakcharii ijaarree jira. Istiraakcharii nuti ijaarree akka araddaattis sanuma gubbaan ka'ee hawaasa walitti ijaarree dargaggeessa walitti ijaarree abbummaadhaan kan itti haninee jira. Akkuma reefu haasa'isnee turretti saalaa yeroo san biqiltuu san animma goree gizee ilaalu san isaaniif dabarsinee haninee jira jechuudha. Yeroo san bishaantu ture. Bishaan alarra gadirraa motora fiduutu ture. Motora san duraa badee jee garuu amma isaan akkuma agarre san hanga tokko bishaaniin tajaajilu jiranii jira jechuudha. Kanaaf san irra deemnee deeggarree yaadaanis hordofnee akka biqiltuun san hin duune akka bona kana dabree rooba afatu. Kana godhuudhaaf ballama waan gama kiyyaraa ga'ee gama kiyyaa waan hin baadhu jechuudha. Waadanii galee jechuudha akka kilaasaraatti. Kurtaa deemeetiin barbaadammaa isa baqaala namarraa baqaala fideetiin dhaabe namarra ijoollee irraa fidedde. Gun fidee dhaabe akkaatiin qaama shunkurtaa san dhaabe gun shunkurtaa san dawaa naatti fidee dawaa saniin bakka gurguddattee gurgure. 50 gurgure isis. Karoorri kiyyamma haa tanarraa faayidaa guun timaamtiin kanarraa waa'een taasaan kuttee timaamtiin kun yoo karoora bareedaa naa fide har'arraan guututtiin jala kaasee shunkurtaatti unkureetti guutaan keessaa qaba. Misoomni akka hisbiinis namuu harkee dalagatu akka dammaqu. Dalagadhaa jee humna ta'e san qaqqaba qamadii namaan eegina. Waan namni biyya namarraa guuruun eeginaadha. Hoguun FM keessa degoo dalagadhaa jechaan dhegee. Gaaddisa qilleensa namaa hirkisa gaayoo biyya roobni jirre bakka mukni jirre qilleensi dhufuu bar. Bakka ammas mukni jirre roobni ni sammaasis hin roobu. Saniif jechaadha muka dachiirraa fixuun isin barbaachisu. Dafka namaan eeggatinaadhaati dafkanii yoo nyaatan malee taatu lafaa qaadamma dalagadhaa janiin naman dubbatiin haatinuu yaadannee. Kanaafuu kaayoo kaayanii lafaa kaanii akkanaa tanaa jira kaa dalagadhaa yoo janiin qabee kusirraa fudhataan kan beeynes duyduma si garsiisa. Wanjoo moora dibii akka gateetti mirgoo nyaanne. Yoo facaafnu sanyii farrisaan akka nu jechuun baane. Gorsa ogeessa qonnaa yoo dhaggeeffanne adeemsa isaa. Ammayyummaan qotannaa sooramuu keenya ifaaf bilisa. Namni koo dhaga'ii kaabaa kibbaa bahaa dhiyattu. Laal wabii midhaan nyaataa galii qofa lalu namni maallaqa
qabaatee maallee soyyoon fi nyaata bituu dadhabee gatiin qabu. Nyaata mana keessaa qabaachuu qabda. Addunyaan irra wanti rakku jiru lola Ukrainii fi lola Raashiyaa booda dhaba nyaataati malee dhaba maallaqaati miti. Magaalarratti oomishi tokko akka jiraatu godhuu heddummiisuu dhiyeessuu barbaanna. Qonnaan bulaan gama kanaanis waan gatii irraa harkatu oomishuu danda'u wal cina oofuu jechuudha. Mukkeen araddaa baadiyyaa bulchiinsaa araddaa daadaa dhujumaa fi magaalatti araddaa duwwaa takka malkaa iddoo biqiltuu daandii baabura lafaa keessatti agarre kan haala kanaan millanne ture. Hojjetaa misooma qonnaa ogeessa qabeenya uumamaa araddaa dhujumaati. Araddaa dhujumaatti qabeenya uumamaa akka ammaan duraarra haala caalaadhaan amma yeroo ammaan tana qabeenyi uumamaa asirratti kunuunfamuudhaan gaarii jedhamuudhaan biqiltuun dhaabamuudhaan wanti sun hunduu hafee lafti duraan galaana dhiqamaa turte sun qonnaaf jijjiiramtee ammaan tana uummanni irraa fayyadamaa jira jechuudha. Akka itti kunuunsaa turre re'eerraa dhorkinee horiirraa meessinee dallaatti ijaarree haabiitti keenyee biqiltuutti dhaabnee jalasii haxoonyee akkasitti akka bishaan jala ciisan gooneeti horiirraa meessinee akkasii kunuunsinee akkasiin biqiltee guddattu goone. Kabajamoon kantiibaan keenya nama bakka buuse sammuu gaara kanaa jennee guyyaa san yeroo san kabajamoo Muhammad Ammee bakka buusuudhaan yaadannoo kantiibaa keenyaa jechuudhaan ashaaraa kantiibaa keenyaa sammuu gaara kanaarratti as dhaabne ilaali yaadannoo isiiti hin duune haala kanatti kunoo uummata keenyaan eegamuudhaan dallaynis tajaajila barbaachistu marri guutamuudhaan bishaan torbaanii yeroo sadii obaasuudhaan gaara kana guutuu biqiltuun dhaabamte osoo firiin takka duudhiisi mataan isiirraa hin dhukkubin haala kana geessee jirti. Obbo Nuuraddiin Mahammad kilaastara biyyoo awwaalleetti itti aanaa fi itti gaafatamaa misooma qonnaati. Kanaafuu nutis waan nurraa eegama ilaan waan kun xumurtutti waajjira qaama dhimmi ilaalchisu jala deemne bakka inni keenya biqiltuun tun takkan duutuu tamma duute dura ganaa biqiltuun tun takka anis eegaan dhufee irraa halkee ifiifuun fudhammaasis biqiltuu sana nama amma Yuusufii fudhata. Hojiileen ashaaraa magariisaa isaan warra akka dhaabee guddisee isaan akka warra mandara industirii buufata baaburaa jiddugala paarkii Dooktara kabajaa artisti Alii Birraa jiddugala uummataa mana amala sirreessaa biiroolee fi waajjiroonni mootummaa fi miti mootummaa abbootiin qabeenyaa manneen barnootaa fi dhaabbileen fayyaa sadarkaa isaaniitiin kan dhaabanii biqiltoonni dhaabamanis biqiloota firiin isaanii nyaadhamuu fi hin nyaadhamne kan akka maangoo, appil, paappaayyaa, abukaadoo fi zayituunaati. Mukkeen isaan firiin isaanii hin nyaadhamne kan akka ililliilee, mukkeen kiniinaa, mukkeen libaanataa, gaantiraa fi baargamoon isaan ijoodha. Akka araddoota baadiyyaatti waliigala gaarota 40 takka irratti hojiin waldayoota ijaaranii gara hojiitti galuu danda'u obbo Iliyaas Aliyyi akka jirus kan nutti himanii. Biqiltuu fi daa'imni kunuunsa fedhan waan ta'eef jalqabarraa yaadannoon biqiltuu abbaa hin qabne hin dhaabamin jedhu qabatamaan gara hojiitti galuus qaba kan jedhani. Biqiltuu dhaabuun qofti galma hin ta'u dhaabanii kunuunsanii guddisuun nurraa eegama. Hojiin to'annaa fi deeggarsa ogummaa godhameen araddoota baadiyyaa adaadaa irratti qaamonni hawaasa garaagaraa nuti nyaannee bullee ati nagabdu jechuudhaan hojiin sagantaa biqiltuu bishaan obaasuu gaggeeffamaa ture hojii muuxannoo akka fakkeenya gaariitti fudhatamuun sadarkaa araddootaa fi aanolee godinoota Harargee garaagaraatti babal'achaa jiran ta'us kan himanidha. Bahar katamur lafanangawe tere alolu biyayu labe berbade dapian wan serjalu. Uummanni keenya kabajaa fi ulfina biqiltuu farraa qabu haala kanaan kan ibsatudha. Tulluu gamni jalaa buna jalaan quxxii gurbaa waa dhaabuu seenaan barabaraan dubbatti. Ora lafuuti leellisa qalbii goosuma waartu.